Yooyyaa ashima akkam jirtu nagaaf jaalli waaqayyo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu kun YouTube channel boonsaa addisuu guuteeti. YouTube channel kanaan barsiisa sagalee waaqayyo viidiyoowwan jireenya hafuura namaa geeddaraniif jajjabeessan akkasumas odeeffannoowwan wayitaawaa isiniif dhiyeessina akkasumas qophii haaraa goonee kan jalqabne reaction viidiyoowwan garaagaraa isiniif dhiyeessina. Tarii YouTube channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Video keenya har'a keessatti faarfannoota loqoda Booranaa ta'an baay'ee namatti tolan baay'inaan react goona. Haga xumuraatti nu waliin taanaa firda keenya jaalalatii jaallatamoodheesi. Gaafii hedduunarraa ka'uu didde heecha dhaqxeenatti danaa midhaa alla maqaa keetiin gaafuu xixaa jaala caaltuu itittuu mi'e obboleessi dansaasi'i. Jala chaltu itittuu mi'e itirpoo dansaasi'i. Faarfannaa ajaa'ibaa ture. Faarfannaan kun faarfannaa loqoda Booranaati. Jalqaba irratti faarfannaa kana maaliifaan jaaladhe? Faarfannaa gitaaraan faarfatamu baay'een jaaladha. Lammaffaan faarfannaan kun obboloota gidduutti yookaan immoo kadhata mandaraa gidduutti waan faarfatamaa jiru fakkaata. Kanaaf waan akkasiis baay'een jaaladha. Lammaffaan immoo faarfannaan kun ati obboleessa sirriidha jedha. Faarfataan kun Yesuus Kiristoosiin obboleessi sirriinsidha, michuun sirriinsidha, situ natti siqa akka jechuuti. Faarfannaan kun waan baay'ee argeera, jaallanni hedduu argeera. Isaa isa sirrii beekuudha. Waaqayyo garuu akkan irraa hubadhetti jaala michuu hundumaarrayyuu ati obboleessa isa sirriidha jedha. Baay'ee namatti tola, baay'ee nama eebbisa. Debiya yeson debiya imamina biya la fotana ilalina imbadina samti indagatina uyamume isini mulati imbadina wanti lafa onne nama samti indagatina uyamume isini mulati imbadina. Faarfannaan kun immoo faarfannaa ajaa'ibaati. Kunis akkasuma loqoda Booranaati. Ergaan faarfannaa kana keessa jiru baay'ee gara nama nyaata. Dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos akka yaadannu, abdii kutannee gooftaa Yesuus biraatii akka hin deebine, jajjabaannee Yesuus Kiristoosiin qofa akka ilaaluu qabnu. Macaafni qulqulluun akkuma dubbatu namni wanta biyya lafaa irra jiru hunduma isaa buufatee Kiristoos Yesuusiin yoo dhabe maal waa'ee baasaa akkuma jiru abdii akka nuti hin guutanne akka jajjabaannu dhiisnee akka biraa hin deemne akka gooftaan deebi'ee dhufu abdii nama jabeessu faarfannaa namaaf laatudha. Hin deebi'a, Yesuun hin deebi'a. Biyya lafaa ilaaltanii abdii hin kutatinaa, adaraa obsaan eeggadhaa jedha. Waaqayyo obsaan eeggachuu akka dandeenyutti ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Baay'ee eebbifamoodha jarri kun dhugaa dubbachuudhaaf. Jireenyi kiyya kaya sodaudi akan sirraa hin banne waaqa kiyya ya bari antanaaf zinniya akan sirraa hin banne waaqa kiyya ya bari antanaaf zinniya jiraata ammallee jiruuti jireenyi kiyya kaya sodaudi akan sirraa hin banne waaqa kiyya ya bari antanaaf zinniya akan sirraa hin banne waaqa kiyya ya bari antanaaf zinniya. Macaafni qulqulluu yeroo dubbatu nama haga xumuraatti dhaabbatetu fayyuu danda'a jedha. Faarfannaan kunis faarfannaa ittiin humna argachuudhaaf kadhatan, faarfannaa ittiin dandeettii argachuudhaaf, ce'uudhaaf, darbuudhaaf, mana waaqayyoo keessa turuudhaaf kadhannaa ittiin faarfatamudha. Sagaleen waaqayyoo yeroo dubbatu ani
dadhabaa keessaan akeeka kuna raawwadha jedhee Waaqayyo akkuma Phaawulosiif jajjabina ta'e faarfannaa kanaan jajjabina ayyaana akka argannuu fi jarri faarfatan kunis kadhataa ittiin ayyaana barbaadachaa jiran humna barbaadachaa jirantu irraa mul'ata. Yaa barii ankanaaf sittiyaa akkan sirraa hin banne waaqatiyaa. Yaa barii ankanaaf sittiyaa. Darbaatti nangaatu akkasitti namni tunan beekamu taanaa mana gooftaa akkasii anaaf taatu akeeka daarota gurguddaa dachaa rakkinaatti na dandeesse gaaraa na muraatu natti dadhabdee to'asi na geesse. Faarfannaa kana yaadattu mee faarfannaa kana namoonni yaadatanii abbaan faarfannaa kana eenyudha lakkoofsa meeqaffaa albama meeqaffaadha wanta jedhu koomantiirra naa kaa'a. Gufuun sirkutee beekaa? Sirkutee beeka taanaan ati nama deemsarra jiru, ati nama sochiirra jiru, ati nama hojiirra jiru jechuudha. Gufuun amala isaan karaarra taa'a. Karaarra taa'etu nama adeemsarra jiru, nama saffisee deemaa jiru rukutee kuffisuudha amalli isaa. Haa ta'u malee wanti baay'ee nama dhibu yoo jiraate namni gaafa gufuutti bu'u dudduubatti deebi'atu hin taane fuulduratti darbatama. Kana jechuun saffisa namaa dabala jechuudha. Nama utaalchisa jechuudha. Ati dhaabattee gufuu si rukutee qocolloon jalqabiin. Gufuu si rukuteen wal'aansoon qabatiin. Gufuu si rukutee hin kulkulfatin. Akkuma inni saffisa kee dabaleen fiigicha kee ariitii kee dabali. Dhaabattee gufuu isaa si rukutee wajjiniin dubbiin jalqabiin. Deemsa keetti fufi. Hin milkoofta. Ani immoo fakkeenya tokkotti si dabalu mandara tokko keessa deemaa jirtaa haa jennu. Mandara sana keessa sarootni baay'een karaa ati irra darbaa jirturra ciciisaa jiru. Yeroo si argan sanatti dudduutu jalqabu. Manna balbala isaanii irraa ni duutu. Isheen tokko balbala ishee irraa duutti. Inni tokko balbala isaa irraa duuta. Inni tokko mana isaa biraa duuta. Inni tokko balbala qabatee duuta. Hojiin kan kee karaa sana keessa darbuudha. Mandara sana keessa darbuudha. Kanaaf saroota sitti duutaa jiran kanaa hundumaatti dhagaa darbattee darbuu ni dandeessaa? Kun waan yaadamu miti. Kanaaf saroota kana hundumaa utuma isaanii yaanii utuma isaan dutanii callistee mandara sana keessa darbuutu sirra jiraata jechuudha. Dhagaan itti darbadha yoo jette hundi isaanii iyyuu dacha'u. Nan fiiga yoo jette hundi isaanii si duukaa fiigu. Kanaaf adeemsa kee qofaa ilaallattee karaa kee qofaa ilaallattee deemuudha. Saree namatti duttu hundumaatti dhagaa hin darbatanii. Saree namatti duttu hundumaa jalaas saree namatti fiigdu hundumaa jalaas hin fiigani. Kaayyoo ofii bakka galma ofii duwwaa ga'ama. Ergichi wal fakkaata kanaaf jedheen. Yatim belam
Thank you.